Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii Galaasaa Shoo akkam nageenyi keessan badhaadhaa kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti kabajaaf jaalalli kiyya isin qaqqabuu isiniin jecha guyyaa har'aa oduu biyya keessaa muraasaa qabadhee isinii dhiyaadhee anka isin wajjin turtii taasisuu Galaasaadha. Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun maal jechuudha? Fulbaana 30 booda mootummaan bu'uurri seeraa laatameef hin jiru. Mootummaan amma jiru duraanis amaanaa dhiigaa lafee lubbuu fi fooniin dhufee kan itti laatame malee mootummaa of danda'e ijaarame miti. Waggaa lama oliif amaanaa itti kenname kun tooftaa garaagaraatiin nyaatamee hafuu hin qabu waan ta'eef mootummichi kana booda yeroo isaa tan silaa ce'umsaaf itti kenname osoo homaa hin hojjetiin goolabee jira. Osoo warra biyya kanaaf dhimmaman wajjin qindaa'ee jijjiiramoota ce'umsaan fayyadu fiduu qabu, inni ammoo morkattoota hidhee warra biyyaaf dhimmaman mara ajjeesee jira waan ta'eef uummanni aangoo yeroof itti kenne irraa fudhata. Yoo inni kana dideessa aangoo raawwatamu dhugaa hin qabaatu jechuudha. Warri sharaan hidhatti oggure hiikee kan hojjechaa jiran ammoo walitti qabee haala biyyattiin tun filannoo bilisaa fi haqa qabeessaan ittiin gaggeessuu dandeessu irratti yoo hin mari'atee yoo imala tarkaanfii haqa qabeessaa itti hin fufne gatii hin qabu takkaallee jiraachuu hin danda'u. Adeemsa adda waa'ee kanaan dura hanqinnaalee hedduu of keessaa qabaachaa akka ture isaanummaan maatii mataan isaanii himaa turanii jiru. Sana keessaa muraasni federaalizimii dhugaa fi bu'uuraa ce'umsaa qabu ijaaramee dhaabuu fi gaaffii diimokiraasii bilisummaa uummata keenyaa deebisuu dadhabuun guddina diinagdee qulqullina qabuu fi hunda karaa haqaa qabeessa ta'een fayyaduu mirkaneessuu dhabuudha. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii fi kennaa tajaajila haqaa qabeessaa diriirsuu hanqachuun saamichaa fi hanna gurmaa'in biyyaa fi biyyoo uummataa quncisuu mararamtuu jeequmsaa fi fincilaa du'aa miidhaa qaamaa hammeessaa keessa galuudha. Rakkoowwan kana haaromsa maqaa jedhuun hiikuuf tattaaffileen godhaman marti bu'aa fiduu hanqachuudha. Walumaa galatti sirna wareegama lubbuu irraa bilisa ta'uuf rakkina keessaa bahuu maluu ijaaruuf waadaa seenanis xiqqollee hojjechuuf tarkaanfii tokko hin fudhanne. Daran of duuba mucucaachuu malee of dura hin imalle. Numaatu du'aa fi ajjechaan daran babal'achuun biyya Itoophiyaa jedhamtu tun gara sirna diimokiraasiitti tarkaanfachuu gonkumaa hin dandeenye. Dirreen diimokiraasii dhiphachuun daran guutummaatti dhabamsiisuun rakkoo biraa hammaataa jiraachuu isaati. Hidhaan shiraa fi cubbuun dabaalamtee baay'achuun ajjechaa fi waraanni mootummaa yookaan mootummaa yeroo biyyaa fi uummata shororkeessuun kan duraanii irra hammaachaa waan dhufee mormii fi falmii mirga namoomaa roga uummataatiin ammoo finiinee itti fufuun mootummaan yeroo fa'a amaanaan itti kenname kun kana booda jiraachuu akka hin qabne murteessuudha. Kana qofaa miti akka waan seensaa qabsoo Oromoo galmaan ga'uu fakkeessee saba Oromoo fi saboota biroo sobee jira. Waan duraan waadaa seene mara diigee balleessee jira. Mootummaan kun duraanis filannoo bilisaa haqa qabeessaan hin dhufne, kanas adeemsa abbaa irrummaa irraa gara diimokiraasii tarkaanfachuu san hin dandeenye jechuudha. Riqichi ce'umsaa jiidhaa ijoollee xixiqqoo qabatee osoo irratti dhiichisuu diigee biyya tana irratti gaaga'ama hamaa fidaa jiru kunis hojii mirkanaa'ee jira. Duraanis mootummaan amma jiru kana eenyulleen amane aangoo itti laanne. Saba Oromoo fi saboota biyya Itoophiyaa mara akka ceesaniif osoma balfanii aangoo kana itti laatan. Kan qabsoo wareegaman jijjiirama fidee itti laate ammoo Oromoodha. Oromoon gaafa itti laatu simaa amaanaa si abdadha jedhee osoo hin taane yeroo fa'a adeemsa abbaa irrummaa irraa gara walqixxummaa yookiin diimokiraasii nu tarkaanfachiisa jechuu qofaafi. Warri amaanaa kana Oromoon itti laate ufumaafuu mootummaa qofaa miti mootii uf godhee waanuma ani jedheen bulaa malee hafuura baasuu hin dandeessan jechuutti jirani. San biraa darbee artistiin Oromoo jaalatamaa wareegee hayyoota Oromoo mirgaa walqixxummaa biyyattiif qabsaawan mana hidhatti badii tokko malee galchee uggure. Kuni hundi akka jijjiiramuuf kadhatamee gaafatameefillee miila irratti kufames ture. Inni ammoo ammallee ajjeesuu fi hidhuu malee gurratti nuqicachuu hin dandeenye. Kun ammoo tuffii caalu waan ta'eef hanga fulbaana 30tti haloota sirreeffamaa tahuu malu fudhatee rakkoolee kana
mara yoo hin furre akkuma gaafa wayyaanee daran Oromoo warraaqsan itti fufuuf dirqama jechuudha. Oduun kiyya guyyaa har'aa qabadhe isinii dhiyaadhe oduu biraa qabadhe aga walitti deebinutti nagayaan naa tura.